hojiiwwan koomeediitiin jaalatamummaa fi fudhatamummaa guddaa kan argatan keessattuu ammarratti diraamaa jaalatamummaa guddaa argatee hirkoo irratti kan beekaman Tiim Koofiin guyyaa har'aa fiilmii haaraa dilbata kana eebbifamu fiilmii koodee ilaalchisuudhaan miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Ibsa kana kan kennan daayirektaraa fi taatoo fiilmii koodee Waaqoo Geetaachoo, piroodiisaraa fi taatoo fiilmii koodee Milkeessaa Nagumaa akkasumas hundeessaa fi hojii gaggeessaa Kalaqaan Intarteementii Galataa Ijaaraadha. Kalaqaan Intarteementii hojiiwwan aartii nama bohaarsan hojjechuun kan beekamu yoo ta'u, ammas diraamaa fudhatama guddaa argatee hirkoo uummata biraan gahaa akka jiruu fi gama fiilmiitiinis fiilmii haaraa koodee uummata biraan gahuuf hojjechaa akka jiru hojii gaggeessaan Kalaqaan Intarteementii Galataa Ijaaraan ibseera. Kalaqaan Intarteementii hojii gama fiilmii gama bashannansiisaa hojii bashannansiisaa ta'aniin uummata biraan gahuutiin waan baay'eedha hojjechaatii kan turre akkasiin beektan qophii aartii Kalaqaan giddugalaadatti waan baay'eedha qopheessaa kan turre dabalataan immoo gama miidiyaatiin hojiiwwan baay'ee uummata biraan gahaadha kan jiru kanneen keessaa hirkoo uummata biratti hojii jaalatamummaa argatee TV afaan Oromoo irraan qaqqabsiisatii jira jechuudha Kalaqaan Intarteementii amma immoo gama fiilmii koodee uummata biraan gahuutti jira jechuudha kanaaf gammachuu guddaadha kan nutti dhaga'amu. Piroodiisaraa fi taatoo fiilmii koodee kan ta'e Milkeessaan Nagumaan fiilmiin koodee kan Tiim Koofiiniin hojjetame eebbaaf gahuu isaatti gammachuu itti dhaga'ame ibsuun haasaa jalqabeen qabiyyee fiilmichaas akkanatti ibse. Fiilmiin koodee eebbaaf sadarkaa kana gahuunsaa baay'ee dhuunfaa kootti baay'ee waan na boonsuu fi na gammachiisudha. Akkasumas fiilmii seena qabeessa kana piroodiis gochuu kootii fi carraama kan argachuu kootiyyuu baay'een boonaa jechuudha. Itti aansuudhaan immoo gartuu wajjin hojii baay'ee hojjennee aartii keessatti yeroo dheeraa kan waliin dabarsinee garee koofin akka garee koofinittis hojii seena qabeessa kana milkeessuu keenyatti gammachuu guddaadha natti kan dhaga'amu. Itti aansuudhaan koodeen walumaa gala fiilmii jeneriinsaa koomeedii ta'ee dhimma hiriyyummaa, dhimma jaalala hiriyyummaa, bu'aa bayii hiriyyummaa keessa jiru akkasumas immoo hiriyyoonni gatii isaan waliif kaffalan haga sadarkaa kamiitti hiriyyummaadhaaf gatiin kaffalama kan jedhu kan agarsiisu ta'a. Kana qofas immoo utuu hin taane amma dhugaa hawaasa keessa jiru qabatamaadhaan jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti wantoota arginu bifa baay'ee miidhagaa ta'een hojii qabatee dhufedha jechuudha koodeen. Haala gaariin akka hojjetames ibseera. Hojii gaarii xinnoo muuxannoo muraasa qabnu irratti illee hundaa'uudhaan hojii qulqullina qabu wantoota irratti xiyyeeffatamuun dirqama ta'u fiilmii keessatti isa irratti xiyyeeffachuudhaaf irratti hojjennee jirra. Qulqullina sagalee, qulqullina viidiyoo akkasumas aaktiingii irratti fiilmiin tokko gaariidha waan isa jechisiisuuf ulaagota barbaachisan sana irratti sirriitti xiyyeeffanneerra. Fiilmii kana hojjetanii uummata biraan gahuudhaafis baasiin guddaan kan itti bahee ta'uu Milkeessaan ibseera. Egaa ogeessota baay'ee qaba fiilmii kana keessatti aaktiingii duwwaadhaan kan irratti hirmaatan gara nama 38 ta'u. Kaameeraa duuba namoota jiran production irratti kaameeraan ogeessonni production maanaajeroonni hedduudha ogummaa garaagaraatiin kaameeraa duuba kan jiran jechuudha. Isaan kana hundumaa dabalatee iddoo tokkotti yeroo dheeraa fudhatanii fiilmii hojjechuun magaalaadhaaf ba'anii jechuun Finfinnee lafa jiraatamu ba'amee magaalaa Adaamaa deemamee achitti productioniin kun seetilii godhee torban 3 torban 4 achi turee hojii hojjechuun salphaa miti. Koostiin isaa salphaan ta'uu, maaneejmentiin isaa salphaan ta'uu, iddoowwan immoo salphaatti nuuf ayyamamaa yookaan immoo hagas mara chaalenjii qaba jennee yaadne chaalenjii qabaachuun isaa hin ooluu jechuudha. Maaliif tootalii lookeeshinii lafa jiru irraati iddoo biraa deemnee nama hagas mara fuunee achi deemnee maaneejii gochuun isaa salphaan ta'uu, ikoonoomikaalis baasiin itti ba'e salphaa miti jechuudha. Daayirektaraa fi taatoo fiilmii koodee Waaqoo Geetaachoo gama isaatiin fiilmiin koodee gareedhaan itti yaadamee seenaan isaas bilchinnaan erga barreeffameen booda gara waraabbiitti akka seenames ibse. Skriiptii isaa develooppii gochuurraa ka'ee tiimiidhaan irratti hojjennee bilcheessineetu gara waraabbiitti kan seenne kanaafiyyuu stooriin isaa baay'ee jabaataadha. Gama qulqullina suur-sagaleen meeshaalee teekinooloojiin amma irra gahee fayyadamuun akka hojjetamee fi gama hundaanuu namoota muuxannoo gaarii qabaniin fayyadamuun akka hojjetames ibseera. Suur-sagalee isaatii fooyya'aa akka ta'uuf akkuma sila miikiin kaasee ture meeshaalee gabaa addunyaa irratti sadarkaa teekinooloojiin irra gaheen gurguddaadha jedhaman amma humna keenyaa fayyadamuudhaan akka inni waraabamu taasisneerra. Erga waraabame booddee immoo editingiin isaa namoota
namoota ogummaa sana irratti gahee guddaa qaban badhaasa adda addaatti argatan ekspiriyaansii baay'ee qaban akka inni hojjetamu gooneerra post production isaa kaameeraamaanotarraa kaasee daayirektorotarraa kaasee namoota kiruu sana keessatti hirmaatan hundumaa fiilmiiwwan garaagaraa irraati dandeettii adda addaa jajjabaa namoota agarsiisanii walitti sassaabuudhaan kan dandeettii namoota kanaattis walitti gurmeessinee fayyadamne jechuudha. Fiilmiin Koodee taatota buleeyyii fi taatota haaraa kan hirmaachise ta'uu kan ibsame yoo ta'u namoota 70 hanga 80 akka hirmaachisee fi waraabbiin isaas magaalaa Adaamaatti kan waraabame ta'uu ibsameera. Daayirektaraa fi taatoon fiilmii Koodee Waaqoo Geetaachoo Koodee jechuun hiriyyaa garaa akka ta'e ibsuudhaan qabiyyeen fiilmichaas maal akka fakkaatu akkanatti ibsa. Koodeen mata duree isaarraati. Koodee jechuun hiriyyaa garaa jechuudha. Hiriyyaa baay'ee namatti siqu jechuudha. Hiriyaa jaala wajjin bu'aa bahii baay'ee darbanii jechuudha. Fiilmiin kunis seenaa hiriyyootaa irratti kan hundaa'edha. Hiriyyoonni gatii akkamii akka waliif kaffalan, hammam akka walii wajjin jiraatan, kaayyoo walii hammam akka deeggaran kan agarsiisudha. So fiilmii baay'ee miidhagaadha. Fiilmiin afaan Oromoo baay'inaan hojjetamuu baatus yeroodhaa gara yerootti fooyya'insa akka qabus ibseera. Fiilmiin afaan Oromoo baay'inaan egaa hojjetamaa jiran amma garuu warri hojjetamaa jiran immoo sosochii gaggaariidha kan agarsiisaa jiranii fooyya'insi jira jedhee man yaada. Garuu akka sabicha madaalutti akka yerootti addunyaa namarra ga'e madaalutti ganaa nu hafata baay'ee. Garuu sosochiin keenya gaariidha fooyyessaa ma jira jedhee naman. Piroodyuusaraa fi taatoon fiilmii Koodee Milkeessaa Dhugumaa bu'aa bahii fiilmii Koodee hojjechuuf keessa darbame haala kanaan ibsa. Egaa bu'aa bahiin akka piroodyuusaraatti waan jechuun inni jalqabaa baasii keenyatti guddaa ture. Kan inni waraabame magaalaa Adaamaattidha. Ta'us garuu namoota baay'een isaanii Finfinnee keessa namoota jiraatan turan namoota hojii kanaaf fayyadamne jechuudha. So warra kana fuunee achitti seetingii achitti qopheessinee akka isaan achi turan torban 3 ji'a tokko akka isaan achi turan godhamee isa irratti immoo egaa tiraanspoorteeshiniin jira kan isaanii jira sun salphaan ture chaalenjii guddaa ture jechuudha. Isaan alatti garuu wanta abdannee turreetu ture. At least hojii kana hojjennee erga baanee booda dhaabbattoota wajjin hojjennu wayii ni arganna. Paartinarii wajjin taanee hojjennu ni arganna jennee yaadnee turre isa sanatu hin argamne. Ispoonsara tokkotu hin argamne jechuudha. Inni kun chaalenjii guddaa akka piroodyuusaraatti nu mudate keessaa isa guddaadha. Gaaffiiwwan ka'an keessaas waan haaraa maal qabatee dhufe isa jedhuuf daayirektarri fiilmichaa akkanatti ibsa. Waan haaraa maal qabatee dhufe isa jedhuufi fiilmiiwwan afaan Oromoo kana dura argaa turre irraa wanti isaa adda godhu tokkoffaan stoorii jabaa, stoorii immoo guutummaa guutuutti koomeedii ta'e garuu koomeedii keessatti iyyuu immoo wanta tiraajeedii wajjin xiqqoo tuttuqqaa qabu wayii tootaalii koomeedii utuu hin taane stoorii saayidii lammanuu qabu garuu gara koomeediitti immoo kan harkifateedha. Taatota warreen muuxannoo qabanii fi warreen haaraa walitti makuuf yaalleerra. Sanaan ala immoo qulqullina suur-sagalee irratti baay'ee xiyyeeffannee hojjenne. Ispeeshaalii viidiyoonsaa, saawundiinsaa, kwaalitii ba'eessaa akka qabaatuu fi baay'ee itti dadhabnee hojjenne. Hamma dhumaatti hamma kalariingii isaa hojjennutti tokko isaaf iyyuu kanaan dura walitti qabameetu yeroo baay'ee namni tokko teediitii godhaa kalarii isaa maalsaa kun garuu ogeessota tokkoon iddoo garaagaraa irraa walitti qabne namoota dandeettii adda addaa qaban walitti fidneetudha kan hojjenne. Sanaafi waan haaraadha jedheen amana kara sanaanii. Erga eebbifameen booda magaalota Oromiyaa garaagaraatti agarsiisaaf kan dhiyaatu akka ta'ee fi biyya keessa qofa osoo hin taane biyya alaattis agarsiisuuf karoorri akka jirus ibsameera. Magaalota Oromiyaa keessatti magaalota tokko wajjin dubbataa jirra. Deemnee agarsiisuun keenya nafu hawaasa keenya biraan ga'uun keenya nafu yoo rabbi jedhe immoo biyyoota alaattis biyyoota garaagaraatti agarsiisuudhaaf karoora qabna. Eebba fiilmii keenyaa kana booddee jechuudha. Fiilmiin kun erga hojjetamee waggaa 1.5 ol akka ta'ee fi rakkoo ispoonsara dhabuudhaan hanga ammaatti akka tures piroodyuusara fiilmii Koodee kan ta'e Milkeessaan haala kanaan ibseera. Hojjetamuunsaa waraabamee qophaa'uunsaa xinnoo yeroonsaa deemee jira. Waggaa 1 fi almost waggaaf 6 aga waggaa 2tti dhiyaata. Qophiinsaa jalqabee pre-productioniinsaa jalqabee hojjetamuu kan eegalee jechuudha. Sababoota tokkootiin as baasuudhaaf yeroo fudhatee malee hojii xinnoo yeroo fudhatedha.
Kun immoo sababoota garaagaraa qabu. Amma diteelii keessa gadi fageenyaan dubbachuu dhiisu iyyuu malee faaktoroota garaagaraatu jiru jechuudha kan akkas ta'uuf dirqamne. Waa'ee bu'aa bahii fi baasii fiilmii kana hojjechuuf ba'e ilaalchisuudhaanis gaafii ka'eef deebii haala kanaan deebise. Waan tokkotu jira. Fiilmii yookaan wantoonni aartii wajjin wal qabatan kuni gatiin isaa hammam guddaa akka ta'e xinnoo nu bukkeetti waan gadi fageenyaan baramee natti hin fakkaatu. Iddoo kan biraatti baay'ee gatii guddaatu itti kennama. Wajjin hojjechuudhaaf iyyuu isaantu gaafata yeroo baay'ee gaafatanii yeroo isaan wajjin hojjetan argina. Fiilmiin immoo maarkeetingii waan jedhamu kan ofiisaati galii galchuu danda'utu irra jiraata. Hojii itti fuftee hojjechuudhaaf kun dhaabbatadha. Dhaabbata fiilmii hojjetudha. Ogeessota hedduutu keessatti hirmaata. Hojii kana itti fuftee waan fooyya'aa tokko hojjechaa deemuudhaaf dhimmi maarkeetingii isaa gadi fageenyaan irratti hojjetamuu qaba jechuudha. Galii galchuu danda'utu irra jiraata. Qulqullinaan hojjechuudhaaf baajetuma hojii sana madaalu qabaachuutu irra jiraata. Isa kanaafan dhaabbatoota ispeeshaalii dhaabbatoota nutti dhiyoo jiru jedhee yaaduuf dhaamsan dhaamuu barbaadu. Egaa komannaa duwwaa osoo hin taane wanta harka keenya irra jiru fakkeenyaaf hojii koodee jedhamuun qabadhee dhufaa jira yoo ta'e maaloodha hojiin kee sirraa wanta ati anaaf dhiyeessitu provayidii waan ati naaf gootu maaloodha jedhanii ani isa qabadhee dhiyaadhee isaan immoo anaaf waan isaan dhiyeessuu qaban gadi teenyee haasofnee propoozaaliidhaan akkamitti waliin hojjechuu akka dandeenyu carraa namaa laachuun iyyuu waan tokko carraa namaa laachuun callumedhanii hojiin keessan akkasii hojiin waanuma baramaadha waanuma kanaan dura kana jechuurraa walii wajjinutu taa'anii haasa'amuu hin danda'ame ani kanan qabaa nama simatanii dhumaa kottuu taa'imee maaloodha waan ati qabattee jirtu anaafuu waan ati dhiyeessuu qabdu maaloodha maaliif ansaanis dhaabbata gargaarsa miti ispoonsarship jechuun gargaarsa wayii tokko miti walii wajjin hojjechuudha paartinarii ta'anii. Dilbata dhufu kana jechuunis 9 fiilmiin koodee haala ho'aan akka eebbifamuu fi daayirektaraa fi piroodiisarri fiilmii koodee dhaamsa qabanis gama wiirtuu miidiyaatiin akkanatti ibsataniiru. Dilbata guddaa fuula keenya dura jiru dilbata sa'aatii 8 irratti hoteela intarnaashinaal Ilillii Kaasaanchisitti kan argamudha. Hundumtuu argamanii nu wajjin dhufanii haa bashannananii kolfanii taphatanii injooy godhanii sadarkaa fiilmiin afaan Oromoo irra ga'es ilaalanii haa deebi'an jedha. Ilillii matti wal agaraatis akka nafne. Waan lama jedha tokkoffaa irratti fiilmiin kun nuun wanta nurraa eegamu kana goonee jirra dhiyeessinee jirra namoonni hundumtuu hirmaachuuf fedha kan qabdan namoonni hirmaachuudhaaf isinii mijatu kamiyyuu afeeramtanii jirtu namni hundumtuu jechuudha. Lammaffaa irratti immoo hojii kana duuba namoota jiran karaa hundumaan iyyuu jechuudha. Karaa hundumaan amma maqaadhee xumuruu hin danda'u namoota hedduutu hojii kana duuba jira. Milkaa'uu hojii kanaatiif gahee kan taphattan hundi keessan guddaa galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada.